harma ishee gidduun gara handhuura ishee fi luqqeettuu ishee ilaaluun sulula gaarreewwan Oromiyaa nama yaadachiisa. Luqqeettuun ishee bodhasaadhuma. Qaqqabii, baadhuu, haammadhuu, kunuunsi nama jechisiisa. Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 21ffaa Kutaa 20ffaa keessatti danuun poolisoota mana isaanii dhufanii tolaa qaban harkaa yoo miliqellee naannoo mana birruufaatti poolisoota biraa harka bu'uu isaa. Poolisoonni naannoo mana birruufaatti birruu qabanii deemaa turan garuu danuu sakatta'anii waraqaa eenyummaa isaa fudhachuu fi mana birruufaa akka eegu ajajuun ala kan isa hin qabne ta'uu. Mana birruufaa erga seenee booda jaakkeettaa fi kan ittiin fuula dhoksan koodii tolaa waliin qotanii baasan akka argeen kan isaan saamee sodaachise kan isaan ari'e birruu fi abdii ta'uu mirkaneeffatee shakkee gara balbalaa hoggaa ilaalu poolisoota yookaan namoota dhoksaan marfamee jiraachuu hubachuu isaa. Utuu mala ittiin miliqu dhahaa jiru balbala gaazexaa fi laastikiin saamsamee ture waan argeef achiin kutaa biraatti darbuu isaa. Kutaa itti darbe sana keessa intala bareedduu qullaa akka dhalatte siree gubbaa ciisaa jirtu argee gojomaa turuu dhumarrattis kophee baafachuu fi hoggaa gadi jedhu eessaa dhufeensaa kan hin beekamne harki tokko saggoo isaarra bu'ee ammaaree siree irratti lafaan isa dha'uu osoo dhagaa jirru addaan jedhe. Kutaan itti aanu maal ta'e na laataa? Harki saggoo danuu qabee siree irratti lafaan isa dha'e kun kan eenyuuti? Harka poolisoota isa eeganiiti? Harka basaastota isa marsanii jiraniiti? Harka abbaa manaa yookaan immoo jaalallee mucayyoo ciisaa jirtu sanaati? Sana booda danuun maal ta'uuf jira? Waa'een bijigaafaa caaltuufaa tolaanfaa maal dhageenya laata? Waan fedheefiyyuu kutaa 21ffaa waliin haa hordofnu. Miilla ishee tokko akka ol dachaasuu goote inni tokko akkuma diriireetti jira. Oh my God! Oh my God! jedhe asaasee waan dhageesse isatti fakkaatee rifate irra caalaa ishee gojoma'e gorora liqimse karaa isheen miilla ol dachaafatte sanaan ol siqee cina isheetiin qarqara siree irra gadi taa'e. Kophee baasuu dhiisuu kofoo koo baafadhu dhiisuu jedhee yaadaan wal lolaa. Baafachuuf gara miilla isaatti gadi jedhe eessaa dhufee osoo hin beekin harki tokko irra bu'e hammaaree siree irratti lafaan isa dha'e. Danuun of dhoksuuf fuula isaa uffata qorraa keessa galche. Hojii galgalaa fi istiraappoo fi gicha galgalaa fi sila ganamaa ta'uu hin oolle qaama isaa akka barbaadu ajajuu hin dandeenye. Sodaan ammaas jira. Harki isa qabe battalumatti wayyaa danuu irraa baasee daddarbate. Danuu qabee asiif achi gaggalagalche. Qaamni hormaata isaa sila godoo fannisee ture amma hin jiru. Laamsha'eera. Sammuun waarifannaan battalumatti kan ajaja sammuu fudhatuu fi sammuu waliin gadda taa'uu kan danda'u sanyiin qaama hormaataa jiraa laata? Harki marsee isa qabe
danuu yaabbatee irra taa'e danuun humnaan duddaan akka ciisu godhameera. Fuula isaarra wayyaatu jira. Innis akkuma dunuunfatetti jira. Kan isa yaabbate akka nama walquunnamtii saalaa raawwatu danuu irra sirbaa jira. Rifannaan danuu ni dabale. Waa sammuu isaatti dhufe. Dheeraaf dheera kan jedhu sammuu isaatti dhufe. Hanga danda'e ofirraa falmachuuf humna qabu hundaa fayyadamee ofirraa darbate. Yommuu sana namni irra jiru kun garmalee orgufamaa hafuura dheeraa baafachaa gadoodaa jira. Darbannaa danuutiin firashii qarqara siree irratti kufte. Sagalee qabbanaa'een thank you God. Danuun dhiira se'ee kan ture intala ishee inni ilaalaa ooleedha. Ani kumee yookaan yashiin jedhama. Ittiin jette. Yeroo ati balbala saaqxe abdiisiseen ture. Balbalichi kamsaansame fakkaata malee miti garuu. Abdiin birruu dhoksee asitti na bira dhufa. Wanta inni hojjetu akka namni irratti beeku hin barbaadu. Guyyaa har'aa yeroo mara guyyaa hunda sa'aatii kanatti wal quunnamna. Akka ati seenteen abdiidha jedheen si eege. Turraan suuta jedheen nama rafe fakkaadhee si ilaale. Abdii miti. Gaaf tokko isa waliin si argeen ture. Nama biraa taanaan akka rifachuu ta'een ture. Qaamni koo na rifatee ture. Booda garuu qaama koo duwwaa qullaa koo akka naladhe erga na agarte maaltu hafe kana jaalaa jedheen callise. Kana irratti immoo torban tokko na ta'eera. Baay'ee abdii fedheen ture. Carraa kan of hin dabarsu jedheen dugdaan ciise. Gorora liqimsuu malee tarkaanfiin hin jiru. Miilla koo dachaaseen qaama koo akka dharraatu godhe. Afaan banuu malee ati ammayyuu sanuma. Ani gubachaan jira. Ati immoo teessee yaadda. Gaafa mataarra na koruuf jedhuun utaalee sirra ba'e. Wayyaa sirraa yaase. Qaamni koo baay'ee ho'ee waan tureef battala qaamni koo qaama keetti bu'een natti qabbanaa'e. Abshir! Ani fedhii koo bakkaan gaadheera. Siin garuu hin tuqne tole. Galatoomi na boqochiistee taati. Dhiirri qaama koo argee akkas tasgabbaa jedhee gaaf tokko yaadeen beeku. Rabbi qaama miidhagaa akkanaaf kenne tolcheen beeka. Ati garuu jabaadha. Sitti hin qorru, sitti hin ho'u. Ajaa'iba! Garuu amanamummaa kee nan dinqisiifadha. Obboleessa koo boonaa na yaadachiifte. Boonaan haadha manaasaa baay'ee jaallata. Amanamaadhas. Hiriyoonni isaa boonaadhaan maal akka jedhan beektaa? Osoo inni manaa duude illee bakka biraa hin deemu jedhanii itti qoosu. Ittiin jette. Basaastonni poolisii ala jiran yeroo yerootti gabaasa gochaa jiru. Guyyaa guutuu danuun akka gad hin baane garuu mooraa inni keessa jiru eegaa akka jiranii fi si'a tokko balballi saaqamee cufamuun ala wanti haaraan akka hin jirre hooggantoota isaaniif himaniiru. Eeyyama sakatta'e isaa osoo hin baasin mooraa seenuun tolaa qabuun isaanii miidiyaalee addunyaa irratti isaan saaxileera. Keessumaa OMN fi Aljaziiraan kanuma gabaasaa oolanii. Amma eeyyamni waan kennameefiif daqiiqaa muraasa keessatti isin bira keenyaa jabaadhaa eegaa jedhamanii. Eeyyamni jedhame akkuma bilbilli cufameen isaan bira ga'e. Mana danuun keessa jirus ni seenanii. Gaafa seenan garuu manni duwwaadha. As buuteen danuu ni dhabame. Jaakkeettii gurraachi, koofiyaan, kan fuula dhoksuu fi koodiin eeruu
abdiin himame keessaa koofiyaa fi kan fuula ittiin dhoksan qofatu argame. Jaakkeettiif koodiin ni dhabame jechuudha. Kunis qaama olaanaatti gabaafame. Magaalaan Finfinnee keessumaa naannoon Faransaay Lagaasiyoonii miila tokkoon dhaabbatte ni machoofte. Humna dabalataa ergamee naannoon mana birruufaa marfame. Kanas intalattiin yookaan yeshiin adda baafattee deebiteetti. Irra deebitee maqaan ishee kumee akka turee fi akka baraan buluuf jecha yeshiitti akka geddaranii fi yeshiidhaan akka beekamtu danuutti himte. Dabalataanis abbaan manaa ishee loltuu turuu fi yeroo si'anaa kana immoo poolisii ta'uusaa irra deebitee isatti dubbatte. Akkuma armaan olitti argaa turtan danuun yeroodhaa yerootti kiyyoo keessa galaa jira. Asiin nan baayoo jedhe garasiin itti kiyyeeffama. Inni karaa fuula duraa poolisoota sodaatee kan dhufe dhufu jedhee gadhee lama keessaa gadhee isa fooyyee qabu filatee mana namaa seene. Mana namaa gaafa seenu garuu intala argeen hammam akka qoramaa turee fi waan ta'e dhageessaniittu. Xumura irratti garuu intalattiin gadi baatee naannoon mana isaanii marfamuu fi poolisiin akka jirutti dachee sana guutuu sakatta'iinsi jalqabee jiraachuu danuutti himteetti. Danuun koodii fi jaakkeettii gurraacha sana fudhatee mana ishee seeneera. Gara fuulduraatti maaltu ta'uuf jira laata? Intalattiin maqaan koo yeroo dhalootaa kumee ture garuu akka baraatti buluuf yeshiitti naa jijjiiran jechaa jirti. Intalattiin kun eenyu? Danuunoo maal ta'uuf deema laata? Tolaa fi birruun abdiin akkasumas warri kaanoo maaltu isaan mudata? Bijigaan koodii kana kan jalqaba irratti baasee fi icciitii fi xaxaa koodii kana booda jiru kan arge bijigaadha. Bijigaan ammallee bakka hojii sanatti deebi'ee waan ta'ee fi waa'een koodii sana irratti raawwate waan isatti dhaga'ame nutti himin jira. Inni hoo maal jechuuf jira laata? Caaltuun bakka sanaa koodii ba'e kanaa wajjin callee gaafa agartee jettu kaartaa guddicha Oromiyaa wajjin kan rifattee gara baadiyyaatti galte sunoo maaltu ishee mudata laata? Dhimmimti lafa keessaa qotamee ba'aa jiru kun qabsoo fi jireenya Oromoo wajjin kan wal qabatee deemu fakkaachaa jira. Waan fedheefiyyuu kutaan itti aanu guyyaa lama booda dhiyaata. Warri keessaan yaada nu laattanii jajjabeessaa jirtan galatooma. Kanneen biran ga'in biraanis nu ga'a. Kitaaba kana Oromoon marti argee dubbisuu qaba yookaan immoo seenessuu kana hordofuu qaba. Amantaa jedhu qabna. Galatooma lammii koo.